Nagamu jechaa turanii irra deebiitiin haasaa laayivii kanaa warri ilaalaa jirtan sheer godhaatii baay'ee waan akka gisaniin barbaada. Kanaaf namooti ilaalaa jiran filatu. So eegaan jira jechaadha namoota muraasa hanga seenanitti yaa nama tokko argaa jirra. Sagaleen isaa dhagahamaa asii hoo sagaleen isaa akka dhagahamu beekuun barbaade namoonni baay'eenis akka seenanii fi kan ishee gootaaniin barbaada. Jalqabaan hin balleesse maaliif sagaleen waan hin dhagahamnee fi amma yoo dhagahameef hin beeku wanuma tokko sin taasisuu fi sheer godhaa warri seentan namoonni baay'een akka ilaalaniif jechaadha. Obsee ana ta'uu bartee amma kaleessa na gaafachaa turte si ta'uu akkamiin beeknaa akka wantiin kun kee ta'uu na jechaa turte. So namoota baay'een akka arganiif sin immoo sheer godhaati akka ilaalaniif jechaadha warri seentan. Amma dhagahamaa sagaleen kun dhagahamaa jira. Dhagahamaa jira sagaleen isaa ni jira. Yaa sagaleen isaa dhagahame itti fufuun hin danda'a. Jalqaba irratti hordoftoota amantaa musliimaa taatanii fi man dhagahama haasa'e jechaa jiru. Hayyee hordoftoota amantaa musliimaa maraan egaa akkamii sooma kana furtanii jirtanii ka galgala kana furtan jedheen abdii guddaa qaba. Waggaa har'aa toora gaariirra turre barana koronaatu gargar nu facaase. Waa hundaafuu koronaan rahaafnee sooma kanallee qabachuu keessaniif baga geessanis niin jedha. Nagahanillee akka sooma ramadaana kana hiiktanis isinii hawwa. Hayyee egaa sheer gochuutiin namoonni baay'een akka feesbuukiin kiyya tibba kana na jalaa haak godhame yookiin hin hatamee hattoota professional ta'aniin hatamee kana dura yaaliin yeroo adda addaa taasifamaa ture. Yeroo lama yaaliin garaagaraa taasifame. Dursee irra gahuutiin akka jijjiiramuuf akka isaan hinanneef taasisan ture. Akka carraa ta'ee mobaayila koona jalaa hatamee ture. Torban isaatti na jalaa haak godhani. Waa hundaafuu garuu eenyutu godhee maaliif godhan kan jedhu sanaa fi ammatti eebaluu fi eebaluu jechuu hin danda'u. Garuu wantoota shakkuu hedduun qaba. Ani diina dhuunfaan qabu. Nama dhuunfaatti hojjetee jiraatudha. Garuu jumlaadhaanii nama tokko bakkatti arganiin waan ooluun waan hojjetuun otoo hin taane bakka ooluun nama wajjiniin ooluun akkasumas immoo jibbiinsa waliigalaa fi jaalala sababa qabne biyyi kun raafamaati jira. Namoonni baay'een bakka buuteen isaanii dhabamaatti jira. Qeerroo fi qarreen hedduu hidhamaatti jiru. Godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti garaagaraatu taasifamaatti jira. Yeroo ammaa kanatti nama tokkoofillee hiluun akka hin taane, hiluun akka hin barbaachisnee fi yaada mootummaa namni hin deeggarre karaa adda addaatiin attaak ta'a jechaadha. Karaa adda addaatiin. Fakkeenyaaf namoota baay'ee jalaa akkaawuntii feesbuukii jalaa cufsiisuun kan ammoo itti qophaa'anii namoota hundisanii kana taasisaati jiru odeeffannoo arganii. Kana gochuun egaa laamshessuuf namni yaada qabu akka hin ibsanneef yaadni immoo isaan qaban irra caalee akka mul'atuuf yaada qaban irraa ta'uu danda'a gama mootummaatiin jechaadha. Kana gochuun isaanii fakkeenyaaf namoota 60,000 ta'an fooloorii qabaa.
Facebook irratti dhaamsan dabarfadhu namoota baay'ee bira ga'uu danda'a jechaadha salphaadhumatti. So yoo Facebook kiyya jalaa cufsiisanii fi yaadan qabu dhaamsan qabu uummanni bal'aa bira ga'e egaa yaadni isaanii immoo ukkaanfamee yookiin immoo kaayyoo fi karoorri isaanii jalaa gufachuu danda'a yaada jedhu qabu jecha garuu yaadaan moona akka jedhamee jalqaba irratti akka muummichi ministeera Itoophiyaa jedhe sanatti adeemaan jiru jechaadha. Sababa guddaa kannaan ta'u yookiin kannaaf ta'u anaaf akka fakkeenya gaariitti kannaa ta'u Hatamuu Facebook kootiiti jechaadha. Hatamuu Facebook kootii nama biyya alaa jiru miti kan haa godhee teknoolojii haa toluuti biyyuma kana keessa ta'anii warra qindaa'anii qindoomanii hatantu na hatee jechaadha. Kana beekee jira eenyu akka ta'e garamii akka ta'e wallaalus kanadha. Waa hundaafuu garuu iyya tokko gara Google fi Facebookitti ogeessa ICT kan ta'e Abdiisaa Baancaatiin na taasifamaati jira. Kanaaf jalqaba irrattis galateeffachuun barbaada Abdiisaa. Isinis of eeggannoo akka gootanii fi isinis sheeriin qabu Facebookiin konaan jechaa jira. Paablikii irra jira. Booda gochuu dandeessu hundaafuu warri biyya keessa jirtan keessattuu warri moobaayilii fayyadamtan yeroo garaagaraatti feesbuukii keessanii yoo bantan paaswordii cimaa baay'ee walxaxaa ta'e akka fayyadamtan isin gorsa. Akkuma fixxaniin immoo loogaawut jettanii immoo moobaayilii keessan keessa akka baatan isin gorsa. Kan kanarraa hafee iccitii addaa biyya kana diiguu siyaasa isaaniif sodaachisu Facebookii nama dhuunfaarraa hin argatan jedhee yaadu. Garuu immoo nama haamilee cabsuutiin nama waan yaade yookiin galma yaade san hin hanqisna jedhanii yaaduutu irraa kan ka'e ta'uu danda'a. Garuu kun anaaf namoota akka kiyyaa kana ni jabeessa jedheen abdii guddaa qaba. Ani kana booda wantan kanaan dura irra qaqqabaa ture hunda gadi dhodhoosee baasee yaadanatti dhagahame nan barreessa. Kun immoo mirga heeraa fi seeraan naa kennamedha. Kana gochuuf duubatti hin jedhu. Isin hunduu egaa laayivii maaliifin seene namoonni baay'een akkaawuntiin kun keetii jechaa turanii yaa jechuu fi kiyya jechuu fi kan biraa kan jalqabaa sunnaa lamaatti jira. Yoo ta'uu ta'e ittiin deebi'a. Yoo hin taane immoo kanumaan itti fufnee waggaa I think 2002 yookiin 2001 akka Itoophiyaa ittiin bane Facebookii yeroo sanirraa kaasee egaa nama 60 qabaa jechaadha. Waggaa kanatti hin fixu. Kana booda foloorii akkasii argachuuf yookiin hiriyoota akkasii argachuuf waggaa kana guutuunatti hin fixu jedhee yaada. Namoonni baay'een ji'a tokko keessatti nama sanaa ol ta'u si walitti qabna naan jechaa turani. Baay'ee galatooma karaa adda addaatiin warreen jabeessaa turtan dhugaadha jechuun yoo nama jalaa hatamu waan hundatu karaa nama jalaa badaa maal waan baay'eetu nama jalaa babbada. YouTubeii koo kafaltii jalqabee ture sirriitti hin hojjedhu garuu waanuman jalqabe sanaan kafaltii jalqabee ture isas neelaa hatan jechaadha. Kan isin dhibu ani guyyaa lama miti Facebookii kana kan bane amma ni ilaala nama 26tu na hordofaa jira nama 27 seenee jira. OBN caalee jechaadha. Kanaaf tarii maaliif na jala haa godhan kan jedhu sana OBN irratti komiin qaba ture. Kan ammoo gadi ba'ee miidiyaa dhuunfaatiin isaa ta'uu miidiyaa kan biraa irratti haasa'uun barbaanne maaliif Facebookiin kiyyaa uummata bal'aa bira gahaa waan ta'eef sanaan fayyadamuu nan danda'a ture. So qophii siinan jedhu hojjetaan ture FM irratti jechaadha. Yeroo ammaa kana otoo FM gaarii qabaannee uummata keenya waa'ee dhibee kanaa barsiisna ture. Akkuma FMoonni kan biraa biyya kana keessatti saba isaanii tajaajilaa jiran kana nuti ogummaa qabnuun uummata keenya yeroon itti tajaajilu amma ture. Garuu haalli mijataan hin jiru. Nama karaa tokkotti dabsanii nama maqaa wayii kennaniif itti maxxansanii nama hojjetu nama tattaafatee bulu karaarraa maqsuu nama waa'ee quuqama sabaa qabu waa'ee oromummaa isaarratti eenyuun hin morkinee fi maaliinuu hin jijjiirre karaa adda addaatiin maqsaati jiru. So silaa otoo kun jiraatee nutis ogummaa keenyaan tajaajilla kan jedhurraa kan ka'een waa'ee OBN bal'inaan
wantoota keessa darbee wantoota dhagahe wantoota odeeffannoo qabatamaa qabu sana uummata biraan nin gaha jedhee beellamaaniin hafe ture. So odeeffannoo sana guuraan ture. Haalli jirus waa'een dhibee kana uummata keenya cinqaa waan jiruuf yeroo xiqqoo booda kan deebi'u waadaa gallee tareegaa sunis aarsee jiran natti fakkaata. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa otoo nafiin gaafanneeti jira waa'ee rakkoo OBN keessa jiru. Deebiin nuu kenname garuu wal gurmeessanii maal ta'anii waan hin taane karaa ta'uun akka nuun deebine jechaadha. Gurmoofneellee akkaataan itti gaafanne sun deebii nuun erganne. So sanas isinitti himuufiin ture. Egaa sunni karaa irratti akka hafuuf akka hin milkoonneefillee gochuu danda'u. Suni garuu hin hafu maaliif odeeffannoo qabatamaa baay'een qaba waan ta'eef sana gara fuulduraatti kan ittiin deemuun ta'a. Caalaatti na cimsa malee akka duubatti nan deebisne isinitti miitiin jira. Gama biraatiin immoo bara 2002 dura guyyaa ayyaana gannaa jala bultiisaa maatii jeneraal Taaddasaa Birruu jedhee hojiin hojjedhe tokkoo fi himatan irratti banamee ture. Himanni sunis ilma jeneraal Taaddasaa Birruu miti kan jedhu ture Adaamaatti warri yaadattanii. Sun egaa OBN himatamee anis himatameen ture. Mucaan jeneraal Taaddasaa Birruu jedhamuu fi akkasumas haati warraa jennee yeroo sana dhiyeesse adde Luulee Dinagdee adde Luulee Tashoo Dinagdee akkaataan himatamee mana murtiitiin waggaa tokko ol ta'ee jira. Odeensi yookiin immoo hordoftoota keessan beellamtanii haftan waan ta'eef waan murtii qabate gaafa manni murtiif itti deebi'e kan jedhan san hojjedha jedhee deebii xalayaatiin gaafadheen ture. Manni murtii maal jedhe? Darajjee Taaddasaa Birruu kenne ilmadha. Manni murtii so sana irra deddeebiitiin yeroo adda addaa gaaffii adda addaa taasisan ture. Yeroo suni akka deeggaramtuuf gaaffiin karaa adda addaatiin gamee konsertiin hojjetu. Shira ukkaamsanii hafan. Waa'ee dhugaa hiyyeessaa dokumentariin hojjedheen. Waggaa 2 har'aa Profeesar Mararaa Guddinaan gara Ameerikaa gaafa deeman ijoollee jeneraal Taaddasaa Birruu obboleessa keenyaaf jedhanii doolaara 300 ergan Profeesar Mararaan interview yookiin dokumentariin an hojjedhe sana keessatti. So kan waan ta'eef egaa odeeffannoo kanneen baasuuf hin ture. Maaliif gama miidiyaatti yoo ta'e wal dorgommiitu jira. Maqaa adda addaa waliin moggaasuutu jira waan ta'eef karaadhuma feesbuukii kiyya kanaan yooniin gadhiisa uummata dhiifama adda ciccitaa beellama yeroo biraa walitti deebina. Neetwoorkiin keessa gaarii miti. Yeroo biraa walitti deebina.
bal'inaan immoo fuulduratti waa waliin turruuta Rabbi jedhee dhaamsa dabarsitan jiraate qaamura hunda kana jechuufini dhaamsi qabaatan jiraate isinirraa fudhatinidha. Gaafa yaalii fudhamatidha. Kan jechuufi nagaatti naa bulaa galatooma.